Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa tokko eegaleen haga kutaa 12tti ergan baradhee xumuree booda carraa yuunivarsiitii seenullee argadheen yuunivarsiitii seenee baradheen eebbifameen digirii kiyya qabadheera. Haa ta'uutii garuu barachuun isaa ta'u guddachuun akkan armaan duratti siniif hime hima sarara tokkoon anaaf kan xumuramte hin turre. Namni kanuma facaafate haammataa jedhanii yeroo dubbatan dhaggeessanii beektu. Jireenya koo keessatti anis ta'e namoonni namaddii jiran sirriitti guyyaa isaanii guyyaa kiyya eeggadheen kanan facaafadhe haammadhee isaanis kan facaafatan haammatanii jechuu na dandeessisa. Maalirraa ka'een akkan kana dubbadhe immoo beekuu yoo barbaaddan seenaa kiyyarraatii dhagahuu baruu sirriitti na dandeessu. Haati kiyya anaa fi obboleessa koo waliin ijoollee lama malee hin qabani. Anaa fi obboleessa koo gidduu yoo xiqqaate garaagarummaa waggaa 10tu jira. Haati koo gaa'ela godhattee kan deesse ana qofa yeroo ta'u obboleessa kiyya dursitee deesseetti anaan erga deessee booddee garuu sababa rakkoo ciniinsuu da'umsa irratti ishee qabuun kana booddee daa'ima godhachuu hin fedhu jettee anaa fi obboleessa koo gidduu garaagarummaa guddaa gootus haa ta'uutii garuu dhalannahu jetteeti heeruma malee haftamoo jechuun maatiin ishee waan itti dheekkamaniif heerumtee anaan du'aatii deebitee kaate haga jedhamuu dandeessutti ciniinsuu irratti baay'ee dhukkubsattee du'a jalaa gargaarsa waaqayyoon deebitee kaatee anis fayyaa ta'een guddachuu danda'eera. Anaan erga deessee booda abbaa manaa ishee fuudheen yookiin immoo abbaa koodhaan kanaan booddee dhalasiif godhachuu hin danda'u jettee jala murteetti himnaan inni akkana taanaan si dhiiseen dubartii gara biraa fuudha yeroo jedhu haati kiyya tole sammoo daa'imni koo abbaa dhabuu isheerra daa'ima lammataa siif yaala jettee abbaa kiyyaaf daa'ima lammataa walii galaan ijoollee sadaffaa dahuuf ciniinsuun yeroo qabu ciniinsuun ishee irra dheerachuu qofa otoo hin taane dubartii deessistu tokkorraatii gara tokkootti otoo darbitu guyyaa 5 ol ciniinfattee dhumarratti daa'imnis haati kiyyas lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye. Eega sanaatii abbaan keenyi yookiin immoo abbaan koo haadha manaa kiyya otoo isheen dahuu hin danda'u naan jettee na kadhattuu kanatti galcheen harka ishee nyaadhe jechuun nuunis nu dhiisee firoottansaa dhiisee biyya badeetii ani ergan yuunivarsiitii seenee bahee waggaa 18 booddee bakka kana jira yeroo isaan naan jedhan deemeen isa ilaalee isa dubbisee. Haati kiyya yeroo isheen boqottu obboleessi kiyyaa hangafaa kutaa 12ffaa barata ture. Ani immoo yeroo sana kutaa 3ffaan baradha. Maarreegaa rakkoo fi gadadoon jireenyaa anaa fi obboleessa koo irratti yeroo suma jalqabde. Haati keenyi ni boqotte abbaan keenyi immoo nu dhiisee badee. Wanta nama ajaa'ibu mana keessaa gurguruuf isaa ta'u guyyaa 1-2 ittiin siiksachuuf mana keenya keessa wanti nyaatamus ta'e wanti dhugamu homaallee hin jiru ture. Obboleessi koo baay'ee dhiphate dhumarratti eessuma waliin adaadoliin keenyi obboleessa kiyyaatiin koottu gara baadiyyaatti galiitii fuudhiitii nuuf qotii nuunis nu tajaajilii hundaafuu kanaan booddee gara yuunivarsiitii deemtee namni si barsiisu humna isaa sitti baasu hin jiru abbaan keessanis haati keessanis isin bira hin jiranii jechuun jecha abdii kutannaa abbaan keenyi badee baatii tokko yeroo hin guunne keessatti dhiyeessaniifi isaatiin qofa miti. Anaan kanaan booddee barachuun eessayyuu akkasin geessisne waan beekamuuf biyyatti galiitii buna nu danfisii akka haadha keessanii qajaqqajamtanii magaala jiraachuu feetuu kunoo magaalli haadhaaf abbaa keessan isin dhamsiiseeraa koottaa deebi'aa jedhanii anaafis yaadanaaf dhiyeessanii akka firaatti silaa otoo ta'ee jecha kanatu nuuf kennama jabaadhaa isin waliin jirra haati keessan abbaan keessan hin jirani jechuun nuti hin jirru jechuu miti barnoota keessanitti jabaadhaa addaan hin kutina warri keessan galma geessanii barnoota keessan xumurtanii isin arguu barbaadu turani haa ta'uutii garuu carraan jireenyaa hin malleef gonkumaa jechuun firoottan keenyi abdii nuuf hin kennine. Waggaa abbaan keenyi bade haati keenyi boqotte sana obboleessi koo magaala keessa otoo arrabsamuu otuu jechi hin taane itti dubbatamuu hojii humnaa garaa kan kana dura hojjetee yaalee hin beekne hojjetee reebamaa dhagaadhaan sammuu falaxamaa bara sana erga nu dabarsee booda carraa yuunivarsiitii deemee barachuu argata. Yeroo kanallee itti deebi'uun maatiin abbaa koos ta'e maatiin haadha koo baadiyyaatti galiitii qotii waggaa 2-3 yoo nu gargaarte si barsiifannaa jechuun
yaada lammataa dhiyeessaniifii ture. Anillee yeroo sana yaadni kun yaada gaarii yaada fooyya'aa natti fakkaate maal ta'a deemtee otuu barattee anaanis na barsiiftaa yoo yuunivarsiitii deemte eenyutu si gargaaraa lakkii yuunivarsiitii deemuu dhiisii jedheen isa kadhachaa ture. Inni garuu abdii namarraa otoo hin taane waaqatti kenne waaqti haadha kiyya lubbuu ishee fudhate abbaa kiyya immoo garaa natti jabeessisee biyyaa baase anaatiin hin gatu kan na yaaddessu kan koo otoo hin taane waa'ee keetii siitiin maalin godhaa yeroo inni naan jedhu mana obbo Babaluufaa na galchii mana isaanii galeen hojii isaan gargaaraa nan baradhaa isaan nama gaariidha jedheen kan qalbiin keessa koo natti dubbate yeroo mana isaanii deemu ija dhala isaanii irraatii adda na baasanii kan nan ilaalle du'a haadha kootti haati manaanis abbaa manaanis yeroo hundaa akka gaddan abbaan keenyi bakka jiru otoo beekanii gatii tiraanspoortii illee kanfalanii fiduu akka danda'an kan natti man maatii ollaa koo jiraatanii bira isaanitti naaf himi jechuun obboleessa kiyyatti hime. Akka tasaa ta'e obboleessa kootiif qabxiin maatirikii dhufuusaa hin dhageenye ture. Yeroo obboleessi kiyya deemee isaanitti himu baga waaqayyo kanaan si gahee homaa rakkoon qabu obboleettiin kee nu bira teesse ni baratti waan intalli keenya nyaattu nyaattee waan ijoolleen keenya uffattu uffattee barnoota ishee addaan hin kuttu akka haadhaaf abbaatti hanga humna keenya bira dhaabbannaa atis egeree obboleettii kee fi yaadiitii otoo hin qoosiin barnoota keetti baradhu jechuun anarra darbanii obboleessa kiyyaaf illee gatii tiraanspoortii kennanii fi obboleessi koo gara yuunivarsiitii deeme animmoo mana maatii kana firummaallee nuuf hin qabne maatii koo waliin hiriyaa ta'an irraa hafaa jireenyaa kan hin jiraanne ofiifuu jireenyi maatiitti ulfaatu tarii nama gargaarsa isaan nuuf godhani arge kanaatiif akkam quufaniiti ijoollee isaaniif uffannaa akkanaa jireenya akkanaatoo hin jiraachisiin hafanii namaaf jiraatu jechisiisuu danda'u isaan nuuf waadaa galanii anaan barsiisuuf obboleessa koo immoo gara yuunivarsiitiitti erguun gargaarsa isaanii jalqabaan nu bira dhaabbachuu eegalanii maalan isinitti hima umrii koo kanatti akka nama guddaatti yaadeen maatii kana kabajaa maatii kana galateeffachaa hanga obboleessi kiyya eebbifamee xumurutti xumuree immoo hojii qabatutti mana isaaniitii nyaachaa dhugaa mana isaanii bulaa jireenya isaanii jiraachaa waliin hin dabarsee mana kana keessa jiraadheen guyyaa tokkoof illee akka haadhaaf abbaan dhabe natti dhaga'amee hin beeku hundaa ol kan natti dhaga'amu waa'ee obboleessa koodha. Obboleessi kiyya mooraa yuunivarsiitii seenee boqonnaadha jedhee ganna isaa ta'u yeroo seemisteeraa gara biyya ani jirutti deebi'ee hin beeku. Bilbilaan yeroo maallaqa argatu yookiin immoo hiriyoota isaa waliin baratutti mee obboleettii koo yaade yeroo jedhu qofa bilbilaan wal dubbisaa waggaa 3 dabarsinee waggaa 3 booddee eebbifamuusaa otoo ani hin dhagahin hojii qabachuusaa rabbi na dhageessise. Kun hundumtuu ulfina waaqayyoodha. Kana gidduu ammallee seenaan jireenya keenyaa darbe keessumaa rakkinni obboleessi koo arge otuu barreeffamee kitaaba tokko olii otuu takkaafillee siyaasaaf miila isaan kaasiin siyaasa keessa jirta ati qaama bosona jiruutiif basaastuudha jedhamuun sababa barnoota isaatti qofa cimaa ta'een barattoonni barnootaan cimoo ta'an wanta shakkamaniif si'a 2 si'a 3 hidhaan waggaa 2 ta'e waggaa 3 irratti murtaa'ee mana hidhaa haga qaallitiitti geeffamee haa ta'uutii garuu harki waaqayyoo keessa goree bakka firri hin jirretti bakki namni beekamaan hin jirretti murteen hidhaasaa jijjiiramee barnoota isaa baratee akka xumurutti dhumarratti barattoonni cimoon hanga ragaa amansiisaan harkaaf harkatti qabamuun shakkiidhaan qofa irratti murtaa'uu hin qabu jechuun hidhaarraa hiikamee barnoonni isaa otoo addaan hin citiin waggaa 3 barateera. Otoo nuti hin beekiin otoo ani hin dhagahin dhukkubsatee baatii tokkoof torbee 2 sirriirra ciisee namni bakka hin gaafannetti barattoonni qormaataaf jedhanii bakka dagatanitti Rabbi isa gargaaree harka isaa qabee kaasee barnoota isaa otoo addaan hin kutiin xumuruu danda'eera. Waa'ee isaa innumti haa dubbatatu yookiin immoo haa barreeffatu ton jedhee anaafillee gahaa natti fakkaata. Wanta waaqni namaa godhellee dubbachuun barbaachisaadhaatii. Baratee akkuma xumuretti gara biyyaa dhufuuf magaalaa Finfinnee yeroo seenu hiriyaan isaa tokko hin beekaniitii beeksisni kuni baheera. Qormaanni isaa immoo guyyaa akkanadha. Hamma guyyaa akkanaatti mana fira koosi kaa'een sanaan booddee qoramte gara biyyaatti galta jedhee ofitti waamee deemee galmaa'ee qorumsas qoramee barattootaa fi hojjettoota mootummaa qoramani keessaa calalliidhaaf gaaffii afaaniif darbani keessaa obboleessi kiyyas darbee afgaaffiidhaaf guyyaa 2 booddee yeroo deeman hiriyoonni isaa waliin baratanis ta'e hojjettoonni mootummaa suufii gubbaadhaa hanga gajjallaatti babbareedanii yeroo deeman obboleessi kiyya garuu suufii bituufis ta'e hiriyoota isaarraa fudhachuutiif hiriyoonni isaallee akkuma isaa afgaaffiif
waan darbaniif uffatuma isaa dur itti jiraatu uffatee yeroo deemu dubartiin afgaaffii gaafattu suni otoo inni gara afgaaffiittiin seeniin barattoota keessaa ofitti waamtee maaliif uffata kanaan dhuftee jettee yeroo gaafattuuni obboleessi kiyyas hin qabu otoon qabaadhee uffadheen dhufaa uffanni uffadhe kuni uffatan guyyaa eebba koollee uffadhedha uffatan jijjiirradhullee gara biraan qabu maaloo dhiifama naaf godhaatii afgaaffii kana akkan irratti hirmaadhu na taasisaa jedhee kadhateeni yeroo kana isheen qormaata dabartee taayii jettee gaafatteeni yeroo kanannis eeyyeen afgaaffiif waamameen jira jedhee deebiseeni battalumattis nama tokko arganneera isin keessaa nama 3 qofa barbaanna jettee obboleessi kiyya afgaaffiin isaa hiyyummaa isaa ta'ee fi gara hojiitti qacarame eebbifamuusaa otoo anin dhagahin hojii qabachuusaa obboleessi kiyya natti hime gammachuun guyyaa kana gammade dhuguma jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u battaluma sanas qacarrii mana hojii kanatti raawwatee haati hojii kanaa ammas itti deebi'uun bor yeroo deebitu mindaa kee guyyaa 15 illee waan siif kenninuuf hin yaadda'in jettee bulee yeroo inni deebi'u mindaasaa guyyaa 15 mindaa walakkaa kennitee fi guyyaa 3 keessatti mana kireeffatuu fi haalota xixiqqoo mijeeffatee gara maatii ani bira jiraadhutti ulfaadhaa hojii argadheeraa obboleettii koo gaggeessaa na barreessisaatii gara asitti naaf ergaa jechuun dhaamsa dhaammate hojii qabatee torbee lammaffaasaatti ani Finfinne galeen obboleessa koo waliin barnoota koo barachaa jiraachuun jalqabe waaqayyos saffisee dubbii obboleessa koo hojjete anis miira guutuudhaan obboleessa koo bira taa'een barachuun eegalee na dubbisiisa hojiitii yeroo deebi'u anaaf jiraata jechuun nan danda'a mana keessa akka dubartii gugguufee ittoo biddeen hojjechuun na gargaara keessumaa qormaatan qorama yoo ta'e immoo akka inni na kunuunsu jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u jaalala haadhaaf abbaa keenyarraatii dhabne bakka kanatti argannee hangan kutaa 12 xumurutti guyyaa tokko toon rakkatiin harka obboleessa koo irrattiin baradhee guddadhe innis guyyaa guyyaadhaan na gorsaa guyyaa guyyaadhaan waa'ee jireenyaa na akeekkachiisaa waan hin guddadheef jecha isaa sirriitti nan dhagahaa waaqaa gaditti jecha waaqaa gaditti kan hin dhaga'u yookiin immoo kan hin dhaggeeffadhu jecha obboleessa koodha wanta inni naan jedhe hundi sirriimadha obboleessa koo kan jaallatu ana qofaa miti maatiin isaatiin dhaabbata isaanii keessatti qacaratanillee baay'ee isa jaallatu oolmaa guddaa wanta oolaniiruutiif innis garaa isaatii hojjeta dadhabe jedhee nuffuu dhiisuun beeku akka kansaatti isaaniitiif hojjeta dhaabbata guddaa nama hedduullee of keessatti qabu waan ta'eef waggaa 4 akkuma inni hojjeteen badhaasa qarshii 200 fi mana kondominiyeemii abbaa ciisicha 2 obboleessa kiyyaaf bitanii kennaniiru qarshii 200 sana immoo meeshaa mana keessaallee akka inni guuttatuufi kanaan jireenya gaarii bakka nuti yaannellee rabbi nuuf kennee anaa fi obboleessi koo waliin jiraannee barnoota kutaa 12 koo ergan xumuree booda fuudhi jedheen si'a hedduu isa kadhachaa ture yeroon ani yuunivarsiitii seenee waggaa 1ffaa xumuree garuu riyaa qabatee fuudhee gaa'ela dhaabbatee waliin jiraachuu jalqabe kunis seenaa dinqisiisaa kan koo fi kan obboleessa koo gara biraa ta'e barnoota koo yuunivarsiitii gorsa obboleessa koo guutummaatti dhagaheen baradheen hin xumuree kaayyoo fi karoorri koo yeroo hundaa barnoota koo galma ga'uu otuu barnoota kiyya hin xumuriin durammoo dhiira kamiyyuu bira dhaabbachuu dhiisuudha kuni naaf milkaa'eera ijoolleen dhiiraas ta'e hiriyoonni koo dubartootaa waa'ee barbaachuu dhiisuu koo fedhii dhiiraa yeroo natti mani sanuu bifan qabdu akka dubartii bifa qabdu of tultinaan jedhu ani garuu sekendii takkaafillee jireenya koo keessatti of tuulee hin beeku haadhaa fi abbaa dhabuun koo boquu koo gadi na cabsee kaayyoo kiyya irratti qofa akkan xiyyeeffadhu nama na godhedha gorsi obboleessa kiyyaasi isaan garuu kanaaf na beeku seerumaan illee afaan hiikeen ijoollee dhiiraa biratti haasa'uu waan hin dandeenyeef maqaa hedduu isaan biratti hin qaba dhugumatti immoo bifti koo akkanatti yeroon inni ilaalan bareedina yookiin immoo simboo dubartii tokkorraatii argatan dhiironni narraan argatanii darbe immoo hojjaas qaba kanaan karaa kanaatiif carraan ani saaxilamu xiqqoo ta'us dubartiidha waan nan ta'eef garuu kallattii kamiiniyyuu nan qorama ijoollee dhiiraarra ijoollee dubartiitu qorqalbii koo baay'ee natti qora sababa hojjaa kootti maqaa qaba sababa callisuu kootti maqaa qaba sababa nama waliin walii galuu dadhabuu kootti maqaa nan qaba kana hunda danda'een barnoota yuunivarsiitii baradheen xumuree akkuman xumureenis gara obboleessa kootti hin deebi'ee ganna yeroo boqonnaallee isa biratti dabarsa ture amma immoo waggaa 3 baradhee xumureen hojiif barbaacha Finfinnee isaa fi haadha manaasaa akkanumallee daa'ima isaa waliin jiraachuun jalqabe haati manaansaa hojjettuu mootummaa kan baankiiti baankii keessatti sadarkaa itti aanaa
madaa jaraarra geessee turte. Waggaa 2 hojii barbaaduuf mana isheen taa'e. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 ani isaan bira ture keessatti walitti bu'iinsa anaa fi haadha manaa isaa gidduutti uumamuun obboleessi kiyya ani obboleettii kiyyan filadha malee haadha manaa kiyyan filadhu jedhee si'a meeqa narraa haa baatu jedhee haadha manaa isaatiin ofirraatii baaseera. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni isaanii gidduu galanii anaaf hojii barbaaduun isaanirraa akkan fagaadhuudhaaf carraa garaagaraa naaf uumuu yaalanii turanii. Haa ta'uutii garuu isa obboleessa kootiif hojiin salphaatti argame anaaf garuu salphaatti naaf argamuu didee inumaayyuu darbee gaa'ela isaanii akkan jeeqaa jiru gaa'ela obboleessa koo diigaa akkan jiru yeroo naaf galu dhumarratti obboleessa kiyyaan hojii argadheera jedheen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Sababiin ittiin kanan filadheef immoo yoon kanaa ol mana obboleessa koon daa'ima isaa dhalateetu haadhaaf abbaa malee akkan ani guddadhetti guddataam. Kanaan gidduutii dhiisee baheen maatiin ani bira hojjedhu akka hojjettuu isaatti na hojjechiifataa torbanitti si'a takkaa qofa eeyyama fudheen beeksisa dubbisaa mana 2 mana 3 jijjiireeraam. Hojiin illee naaf milkaa'ee si'a 2 si'a 3 waggaa tokko keessatti qacaramuudhaaf carraa argadheeraam. Haa ta'uutii garuu kanaadhaaf abbaa kootti carraa cufetu jireenya koo keessattis dhufee carraa natti cufe fakkaata. Anaaf garuu carraan buddeena keenyaa dhuutii kan baratteen hojjedhu jiraadhu kan jedhu salphaatti naaf banamuu hin dandeenye. Achiin obboleessa koo bira yeroo deemu fuula haadha manaa isaan ilaala. Obboleessi koo rakkina kiyyatti baay'ee dhiphatee baay'ees rakkatee. Kan nama ajaa'ibu immoo jireenya Finfinnee akkuma beektaniin haati manaaf abbaa manaa waa gochuuf waa yoo karoorfatan maallaqni kun eessa dhaqeetu waan jiruuf gaafa inni fuudhee anaatiin gargaaru isheetti mataa dhukkubbii ta'a. Dhalli koo yoo guddate boru maaliin jiraata maal keessa jiraata kan jedhu sammuu isheetti deddeebi'aam. Darbitee kutaa amma kanarraatii kaastee gargaartee barsiistee eebbisteetta. Kanaan ol mataa ishee baafattee of dandeessee haa jiraattu jechuun haati manaa obboleessa koo garaa anarratti jabaatti. Gorsa ishee fudhachuu baatus obboleessa koos hedduu narratti gorsiti. Anis yaa Waaqayyoo guyyaan kun yoonnaaf bari'a jedheen baay'een jilgeenfadhee kadhadhaam. Hojiillee qabadheen sababa xiqqoodhaan hin ari'amaam. Nama faana walii galiin hojjechuu hin danda'u yookaan immoo karaa dubartummaa kootu natti dhufamaam. Hoggantoota waajjiraa namoota na qacaranii namiindeessanii waliin sireerraa kan ciisutu fedhama. Haa ta'uutii garuu hanga yeroo kanaatti kabaja koo ilma dhiiraaf dabarseen kennine. Obboleessi kiyyas Waaqayyo guyyaan qaba abdiin kutiin jedhe yeroo yerootiin bilbilees bakka hin jirus dhufee na gorsaam. Booddee irratti waajjira mootummaa keessa hojjechuu waajjira dhuunfaa keessa hojjechuu deebi'ee immoo mana namaatti deebi'uun yeroo naaf gamu kaaffee keessa hojjechuun jalqabe. Naannoo baatii 2-3 haalonni nama faana walii galuu fuula kiyya gammachuu gochuun baay'ee natti ulfaatus baatii 2ffaa booddee garuu warrumti abbaa kaaffee bakka tokko bakka biraatti otoo na jijjiiranii naannoo meeshaa qulqulleessurra na kaa'anii meeshaa namni itti nyaatee fi dhuge qulqulleessuun hojii koo ta'e. Sa'aatiin hojii kiyyaa guyyaatti sa'aatii 6 qofa ture. Sa'aatii 6 kabiraatiin immoo kaaffee gara biraa keessa keessummeessituun hojjedha jedheen qacaramee galeen bakka 2 hojjechuun jalqabe. Bakka kanatti xiqqoonis amala koo sirreeffadheen nama faana walii galeen yeroon hojjechuu jalqabu akka tasaa ta'ee abbaan kaaffee ani biraatii meeshaa dhiquu otoon hojjedhu mana kana keessatti na argee. Dhuguma isheetu akkana saffisee dalagamoo ana biratti bar yaaleen dadhabeera jedhee yoo feete sa'aatii galgalaa irratti dabalattee naana biraallee hojjechuu dandeessa bultii fi nyaanni kee guutuun siif asumatti danda'ame naan jedhee. Kanaanis miindaa 3tiin mana 2 keessatti hojjechuun eegalee. Miindaan nuuf kennamtu xiqqoo ta'us haa ta'uutii garuu bakka 3 ta'uunsaa mooraalii xiqqoo hojii dhabuu koo duraarratti naaf kenne. Hojii mootummaa keessatti qacarameen walakkaa miindaa hanga bakka 3 kanaatiin arganne. Kanaan hojii makanaan itti fufuu qaba jedheen darbe immoo hanguman namoota waliin walii galaa dhufutti tiippiin fa'i naaf kennamuu jalqabe. Kana keessatti dargaggeessa akkuma kiyyaa barnoota siivil injinariingiitiin eebbifamee waggaa 6 guutuu hojiin arganne tokko waliin wal bareen hariiroo jaalalaa keessa seenne. Bakki oolmaa fi bakki bultii keenya bakka tokko ta'us haa ta'uutii garuu eenyummaa kiyya dabarsee kennuuf hanga gaa'elli kiyya mirkanaa'utti toleen jedhu jedheen of qabee. Innis dhaabbii kiyya laalee takkaa na tuffachaa takkaa immoo dhuguma mucaan kun akka afaan isheetiin dubbattu of eegduudhamoo jedhee na shakkaa. Erga walitti dhiyaannee booda kaaffee keessa naannoo waggaa tokko hojjedheen obboleessi kiyya hojii mootummaa bakka gaariidhaan naaf argee kottu hojii kana dhiisiitii bakka gaarii dhaabbataa nama ni beeku bira siif argeeraa hojjedhu naan jedhee. Yeroo kana anis miindaansaa meeqadhaa yeroon
jedhuuni isa kam mindaa filattaa mana namaa keessa keessummeessitu taatee hojjechaa jirta miti moo yeroo naan jedhuuni lakkii ani mindaa isaa beeku malee hojii nama hojjedhu kana hin gadhiisun jedheeni yeroo kana innis meequma argattaatiiti hojii kana hin gadhiisu naan jettaa yeroo inni naan jedhu anis bakka kana walitti maallaqa hanga kanaan argadhaa nyaata dhugaatii mana kiraan qabu tippiin irratti karaat namootaa nuuf kennamu mindaa keenya ni caalaa waliigalaan yeroo ammaa kanatti waggaa tokko guutuu kan walitti hin qabadhe maallaqni waliigalaan qabu haga kanaadhaa jedhee yeroon itti himu obboleessi koo ni nahee akkamittiin maallaqa hanga kanaa horachuu dandeesse ani faati manaa koo walakkaa maallaqa haga kanaa waggaa hamma kanaa keessatti horachuu hin dandeenye hojiin kee maalumadhaas keessatti jedhee guyyaa walakkaa na bira taa'ee na ilaalaa oolee booddee irratti ati bar kanaan booddee hojii dhuunfaa kee hojjettee nama jiraachuu danda'udha baga rabbi dadhabina kee lafatti hin bittiinsiini ani waan ati hojii otoo hin qabatiin barnoota baratteef waggaa hamma kanaa turteef guyyaa guyyaadhaan natti dhaga'amaa ture amma kunoo hojii hojjechuu dandeessu yaadiiti asuma magaala Finfinnee keessaa otoo hin bahin mana hojii banadhuutii hojjedhu maallaqni dabalamu yoo jiraate kan koof kanaadha manaa koo siif liqeessinee hojjettee nuuf deebistanaan jedhee yeroo kanatti anis yaada kana dargaggeessa jaalallee koo ta'e mariisise yaada kana keessatoo jirru maaltu yoo uumame gaariidha nyaata allaattiif taa'ee sareen hin fudhattu jedhu mitiiree yeroo mammaa kan namoonni kaaffee kana anaa fi jaalallee kiyya hojjechiisan kaaffee kana bakka jirutti meeshaa qabu waliin gurguruu barbaadanii akka har'aa waan hundumtuu mataatti ba'ee gatiidhaan qaaliin taane jaalalleen kiyyas maallaqa mataasaa walitti qabatee ture yaada gara fuulduraatti waliin jiraachuu qabna namoonni garaagaraa karaa dallaalaa mana kaaffee kana dhufanii yeroo gaggaafatan yeroo laalan gariin kana sirreessaa gariin kun hin barbaachisu gariin kana duraa nuu hir'isaa gariin immoo kanatti nuuf dabalaa yeroo jedhaniini akka gurguramaa jiru gurra keenya keessa buutee anis obboleessa kiyyatti himee gatii kaaffee kanaas barree naannoo parsantii 70 maallaqni ani waggaa tokko keessatti walitti hin qabadhe naaf bituu danda'a parsantii 20 jaalalleen koo yerootti dabalu parsantii 10 immoo obboleessi kiyyatti naaf dabalee eeyyama qofaa haaressinee mana gabaa qabutti kaaffee keenya banannee maqaa otoo hin jijjiiriin hojjechuu jalqabnee sanaan booddee gaa'ila keenya mana amantaa deemnee jaalallee koo waliin seennee seera qabeessa godhannee kabaja kiyya kenneefiin bakka bifa hin qabnetti bakka hojjaa dubartiirraa fokkistuun qabutti bakka uffannaan irraan bareennetti rabbi jireenya gaarii naaf kennee ofiif miti obboleessa kiyyaaf illee hafeen rabbi jireenya gaarii dhamaatii koo malee guyyaa eegee sagantaa qabatee naaf sirreessee na jiraachisuu eegalee al takka takkaa yeroon ilaalu baguman ulfina koo kenneen kabaja koo salphiseen buddeena nyaadheeran ta'eenii silaa har'aan mucaa haadhaaf abbaan qabne waaqayyo hin geessisu jedheen galateeffachaan jira haati manaan obboleessa koo mana ishee keessatti na jibbitee na rakkisaa turte yeroo ammaa kanatti ga'umsa hojii kee seeraan hojjechuu dadhabde jedhamuun hojiidhaan gara biyya Gaambeellaatti jijjiiramtee hin hojjedhu jettee baatii 2 mana teessee dhukkubni strookii jedhamu walakkaa qaama namaa hadoochee ilmaan godhatte mana koo keessatti daa'ima koo waliin guddisaaf hin jira isheef jedheen otoo hin taane obboleessa koof jecha jechuudha haalattiin yeroo kam gooftaan dubbii akka galagalchuun beekamu hanga waaqayyo guyyaa isiniif jedhee bariisutti cubbuun hojjetinaa abdiin kutatinaa akka anaan yaadate isin yaadataan dhaamsa abdii ogummaa dubartii ogummaa jireenya koo isiniif hin qabu an obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yoyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'a seenaa yookiin immoo qophii kanarraatti akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee waan isinitti dhaga'amee fi laayik sheer sabskiraayib gochuun qophii kana deeggaraa jecha qophii seenaa nama barsiisu gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii